malama gazi malatanana bule halkan gazi yo qabsisani manne ganama yo qabsisani itti dhuka jechu lachuni gubatte takabira lubun darbera tu faat wallahi echun jolle mana madam baye yo midaman yo watan gara hanan nabada wallahi alazim wallahi duuti nama hundaafuu gaa echun duuti namni hundi gara nama nyaatti garu akka jolle mana madam jiru osoo guyyaa tokko nyaata waan madam irraa biste osoo nyaatanii osoo nagaa nyaata garaa isaanii waan gaarii osoo nyaati waan gaarii osoo uffatiin osoo yalla ta'aliidhaan mudhiin isaanii kutamte guyyaa tokko hin teenye jaanii kararatti yoo hafan garaa nama balleessan wallahi lazim ijoollee isa jiru asli ijoollee isaati oromiyaa keessa sila beta amma anama beta bota gafanne amma so kai kan manatti beta te bilbila da wale ni gafatu bota karraite mali je gafatu ashi banga bash rabbi rahmata kullu وف والله هم تحسنوا أكو ربي لان هذا أباه يسمبر النجيا أكو متى يسلكوا بعدنيتي نجيا ربي سنقول والله نجيا عشان ترميتي كيان نبضة لاودي رغودي مي لاودي رغودي يا لغاني ايش يدكو السلام عليكم أكم نجيا إندا جاما Hinda gama akam nagia faya da maki da ni da gama maki ni da gama mata ni da maki akam naga jirta naga faya da mata maki wallahi wani santa wa ambaye gara na manyato gana mai riba ka ne to kushina yo senan na malama gazi malatanana bule halkan gazi yo qabsisani manne gana mai yo qabsisani itti dhuka jechu lachuni gubatte takabira lubun darbera way gara mana madamitti mo mana madamitti jechuudha yani innat haada ko wi ni barbaanne mala ka debe tam chatti nam maduute tun wallahi hati sigar ogga ko shani dibamte keessa asli bilbille dadamne ada tana ya la yette hada tana karkara yette bi kana dufte odo ada gubat ufifu gubatte jechuudha refesis ya rabbi kale esa sila oromia keessa esa sila daljene awwal ra tari yo hada sana adam tu apa tu hada isi dukuti kaisi kartuan dute so ha santik ke semua kar ini ane Turun asli orang pilih kau tu gasi kau tu ti foto si setin asli dan wali super wali ni sengkun nam si sana wali super nam si tu malu buning jirti nagi sa Jodoh gazi tu di doy. Akan je tidak gama segala kia. Hindi gama. Itu break. Hindi gama ni. Segala kia. Akan je micon esa oromia kisa esa. Esa ni auto bil ke na ni maki okan namo na ergi okan bile na abatu. Okan kit erga. Gafadu me oromia keessa eessa jee gafadu ni gargaara rakkoon hin jiru wallahi laazim min gargaarsinaan rakkoon hin jiru garaa nama nyaatti wallahi hedduu tiji saabi ishii eessa dhaloota eesseetti ishii maqaan isaa eenyu rakkoon hin jiru bakka bikkuma feete illee oromoo ta'uu gahaadha eenyu maqaa isaa dhufu sultaan lakkoofsa ko barreessi bira siifan kennamu sana kuni bari gastii miti bar guys lakkaasuun baraatu tiktok nama gubata allabat inta akkasitti kuni laayifii walii dhufne inni mucaan kun haa bahuti haa dhufu inni ايش خلاص
yaa Tolee kufaltamee madaraa rabbii urjina. Tolee kufaltamee. Ano wasitti. Abbummaa dhugaati kan ati bai shi si deebisu. Seeni jayin mi. Biree lakkoofsa ko barreessu. Maatti lakkoofsa ko barreessu. ijoollee maaloo galgala ugaa raftan gaazii dambiidhaan ceekii godhatanaan agartanii jirtu. Guys, amma durallee dubbadheen jira waan kana. Gaazii cufa guys, gaazii cufa. Gaazii dhoohi taanaan rakkoodha wallaahi laazim. Waan eessa jiru barasar. Isaan liivii seeni jayin gastiin ergatiin laayivii mataa isaatiin haaseenuu qaba. Guys, kun nama kuwannaa boolti. Ani yoon ta'e yaajjaa yaada. Sanuu nama haadha isii yaalachuudhaaf biyyaa baatee ifi gubatte. Sultaan of makeeti laayivii seenata laayivii geetu. Gastii miti beektee laayivii seenatu nu seergina. Yookiin immoo gastii hiyyaa dhufu. Gadi eeyate. Dubaan akkamittiin harkarri amma harkuun danda'u baay'isee. Seenee kun fayyada seena jedhee. Baay'ee ulfaata dhugaa rabbiiti. Madaan gaazii na keessa dhugaa rabbiiti. Agartan duba tanaan dura abdaa biratti wannata. Baay'ee ulfaata gaazii naan akka gaazii badaa jiru kanarra akkatti du'u nama ho'ishi. Baay'ee rabbi yaraa kushina wajjin ta'ii baatan gaazii cufa. Ceekii godhaa deebi'aa tu galgal. Ceekii godhaa. Si cufaadha seetanii. Wallaahi gaazii akka itti sodaatu. Akka gaazii sodaatu. Gisee meeqan laale? Gisee meeqa? Ana gaazii bargisee bantan. Foonii qaba barbadini foonii bita gaafa tokko banaa bulcheetiin manni kun hundi ni hojjetti. Manni kun foonii fidi gaafa laal ta'in afuraniin tadeemtu tanaatiin dhaqee akka cufe akkam. Ofii foolee dhukkaa barbaadu dhukkee mana guutuu atis hin jirtu bissan. Gaazii badaa jechuun jireenya kee balleessa gaaziin cufuun isinirra jiraata. Micoota kan yaadattani amma durata gaaziin itti dhoohee akkasitti micoon sun bituu bara micoon suni guyyaa iidaan natti fakkaate micoon hagaafas akkas taate yaadattanii naa bakka hundi namni as qabattu. Ana laallu bakka godhagattu kana gaazii na gubeera. Laakkana. Abu Dhabi yaadattanii micoosan yamanitti ayyaama guddaadhaan gaazii akkasitti micoosan. Achumaan kuchiise jechuun wallaahi laazim bexaam itti garaana balleesti. Hayyee mucaane bilbiliif yaa'u booda ammas waliin agarru si galee jechuun annu argachuun hedduu wantiidha si galee jechuudha. Namni biizii ta'a gisee namni cituu arginu namni immoo akka biratti fudhata amma masaa kanatti yeroo kanatti asilleen ittiin hima rakkoon hin jiru haadhu. Akkuma asitti barreessi. Maakii asitti barreessi mata jechuun. Rakkoon hin jiru an jiraannan akkuma asliin jirutti hubadha rakkoon hin jiru. Laabii seen jedha ceena garree miti seenillee sultaan kan jedhu. Akkami fooloo walirraa qabdanii? Biree baay'eetti ilaalimeeti. Okay. As jala jirtaa sultaan mana kana jala jirtaa? Nallala qoymeen. Sultaan hin jiru. Najala illee